Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattootaa FiB oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya aan daraartuu garabaati. Ajajni labsii yeroo ariifachiisaa industiriiwwan oomishaaf qajeelfama dabarseera. Haaluma kanaan yeroo ammaa sababa dirqama biyya baraaruu labsiin yeroo ariifachiisaa labsamuun isaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan bakkeewwan tokko tokkotti daangaa sa'aatii kan kaa'ame yoo ta'eyyuu industiriiwwan oomishaa irratti daangaa kana hojiirra oolchuun dhiibbaa dinagdee olaanaa waan uumuuf industiriiwwan kisaaraaf waan saaxiluuf daangaan sa'aatii kaa'ame industiriiwwan oomisha hundaa kan hin ilaallanne ta'uu beekame. Industiriiwwan haala kanaan duraarraa adda ta'een eegumsa isaanii cimsuun hojii isaanii haaluma kanaan duraan akka itti fufan beeksiseera. Magaalaa Ambootti sagantaan deeggarsa wabii nyaataa fi fooyya'ina jireenya harka qalleeyyii 1485 fayyadamaa taasisuu ifoomeera. Magaalaan Amboo harka qalleeyyii maatii baay'ee qabanii fi galii xiqqaa argataniin rakkoo wabii nyaataaf saaxilamanii jiran 1485 marsaa jalqabaan gandoota 7 kutaalee fi hora aayetu keessaa calaluun fayyadamoo sagantaa seeftineetii akka ta'an taasiseera jedhame. Baankiin addunyaa lammiilee hiyyummaa gadaanaa keessa jiran nyaataan of dandeessisuu fi kanaan dura marsaa tokkoon magaalota biyyattii 11 fayyadamaa taasisee tureera. Sagantaa deeggarsa wabii nyaataa fi fooyya'ina jireenyaa marsaa lammaffaa amma eegaluun magaalonni Itoophiyaa 72 dabalatan akka fayyadaman taasisuuf hojii eegaleera. Naannoo Oromiyaatti magaalaa Amboo dabalatee magaalonni 29 sagantichaan fayyadamoo ta'uu jedhameera. Sagantaan seeftineetii kun misooma wabii nyaataa deeggarsa kallattii fi carraa hojii uumuun lammiilee harka qalleeyyii kan deeggaru yoo ta'u namoonni sagantichaan hammataman hojiilee qulqullina magaalaa fi magariisummaa magaalaa irratti carraa hojii argataniin ofii fayyadamaa magaalaas tajaajiluu jedhameera. Sagantaa deeggarsa wabii nyaataa fi fooyya'ina jireenyaa magaalaa Ambootti marsaa 3 kan geggeeffame yoo ta'u bara kana harka qalleeyyiin 5941 fayyadamaa akka ta'an ibsameera. Barsiisaa fi barreessaa kitaabota lamaa ta'uu kan himu Jaatanii Boonayyaa godaanaa wal dorgommii waa'ee nagaa dhaabbata biyyoota gaanfaa Afrikaa hammatuun qophaa'ee injifateera. Dargaggoon ganna 27 Booranaatti dhalatee guddate kun addunyaa kanarratti nagaan bakka guddaa qaba jechuun BBC'tti hime. Walaloo isaa keessatti dhalli namaa nagaa nama kaanii qofa osoo hin taane nagaa uumamaa cufaallee eeguu qaba jechuun ergaa isaa akka guutuu addunyaatti dabarsuu dubbata. Jaataniin kana dura kitaabota abuuruu jedhuu fi kitaaba walaloo hadiyyoo jedhu barreessuu BBC'tti hime. Yeroo ammaas yuunivarsiitii Diillaatii barsiisaa kan jiru yoo ta'u dhiyoo ammoo walaloo waan nageenyaa kanarratti barreesseen beekamtii argateera. Dhaabbati dorgommii kana qopheessee walta'iinsa mootummoota misoomaa fi Intergovernmental Authority on Development jedhamudha. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO akaakuun koronaa vaayirasii haaraa Omicron jedhamu saffisaan namoota hedduu kan faaluu fi balaansaas olaanaadha jechuun akeekkachiise. Jaarmiyaan fayyaa kun ibsa wiixata kaleessa baase keessatti vaayirasiin kun inumaa biyyoota muraasa ammoo akkaan hubuuf jira jedhe. Hoogganaan WHO Dr. Tedros Adhanom rakkoo haaraa dhalataa deemu kana qolachuuf biyyoota hiyyeeyyiif talaallii kennuun dursa argachuu qaba jechuun irra deebiin waamicha dhiyeessani. Akaakuun vaayirasii kun jalqaba ji'a kanaa Afrikaa kibbaatti mul'ate. Vaayirasii balaafamaa fi deebi'ee nama qabu ta'uutu barame. Afrikaan kibbaa vaayirasiin kun mul'achuu daftee waan beeksisteef jajamteetti. Vaayirasiin Omicron jijjiiramuun akaakuu haaraa uumaa deemuun kan beekamudha. Hedduun isaanii tatamsa'ina vaayirasichaa daran hammeessanidha jedhe WHO. Dr. Tedros ibsa wiixata kaleessaa keessatti akka dubbatanitti saayinsistoonni addunyaa hedduun akaakuun vaayirasii kun daran tamsa'uu fi talaallii kennamaa jiru irratti dhiibbaa inni qabaatu qorataa jiru. Erga koronaa vaayirasii mul'ate as addunyaa irratti namoonni miliyoona 261 caalan qabamaniiru. Miliyoona 5 ol ammoo du'aniiru jedha ragaan Yuunivarsiitii Johns Hopkins.
Lionel Messiin badhaasa baalaandoorii yeroo torbaffaaf injifate. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Paris Saint-Germain fi kilaba biyyaalessaa Arjentiinaa kan ta'e Lionel Andres Messiin badhaasa taphattoota urjii idil addunyaa baalaandoorii kaleessa galgala kenname irratti yeroo torbaffaaf badhaafamuun seenaa haaraa nama badhaasa baalaandoorii yeroo hedduu fudhate ta'uun galmaa'ee jira. Lionel Messiin bara kanaa waancaa Copa America biyya isaa Arjentiinaadhaaf akkasumas Arjentiinaan gara waancaa addunyaa bara 2022 Kwaataritti geggeeffamu irratti akka hirmaattuuf shoora olaanaa taphateera. Kana malees yeroo Barceelonaa turetti ga'umsa agarsiisaa tureef galchiiwwan lakkoofsiseef bu'aa argamsiise irratti hundaa'uun badhaasa baalaandoorii kanaan badhaafameera. Morkataa cimaa Messii ta'uun sadarkaa lammaffaan kan xumure Robert Lewandowskiidha. Sadarkaa sadaffaan ammoo Jorginho ta'uun kaleessa galgala badhaafamaniiru. Egaan kabajamtoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Andaraartuu Garbaatii nagaatti.